Ashama arkafune akkam jirtan ordoftoonni hawwitu bakka jirtanitti nagaan koo isin haqa qabu isinin jecha egaa har'a waan haaraa qabadheetiin dhufee jira gidduu kanaa dhufaattiin jiru dhimmin qabadhee irratti hojjechuuf kaayeffadhee ture dhimma dubartoonni qabsoo bilisummaa saba isaaniitii fi jireenya isaanii keessatti gahee akkamii qabu hawaasa keessatti ilaalcha isaaniif kennamuu fi qorni isaan qaban maal fakkaata kan jedhamu kutaa tokkoffaa fi lammaffaa gabaabsee isin biraan gaheetiin ture egaa sanatti fufsiisoo osoo hin taane har'amoo waan addaatiin isinii dhufeetiin jira. Innis maali kan jedhu egaa hanga xumura sagantaa kiyyaatti dhaggeeffadhaatii irraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kana dhaggeeffachuudhaan duratti jalqaba miseensa mana kanaa yookiin maamila mana kanaa ta'uudhaa fi subscribe gochuudhaan eegalaa akkasumallee viidiyoo koo like gochuun share gochuun akkasumallee comment gochuudhaan eegalaa na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Egaa qophii kana qopheessee isin biraan ga'uun kan isin faana ture ana bimaa mudee hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin turan affeerraa kiyya. Egaa inni sun maali guyyaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hinaafu inni tokkoffaan dhimma warroota waraana bilisummaa Oromoo keessaa ganuudhaan gara biltsiginnaatti yookiin mootummaatti harka kennatan jedhaman maalirra jiru akkamittiin gananii jalqabbiin isaaniiyyuu akkam ture har'oo sadarkaa kamirra jiru kan jedhu akkasumallee odeeffannoolee baba'aa jiraniin wal qabsiisee waan kaleessa ture waan kaleessa jechaa ture kan wal yaadachiisnu ta'a itti dabaluudhaan fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo persentii 90 bal'eessinee jirra. Warri hafe immoo dhokataniitu jiru, dhokannaarra jiru. Isaanii fi akkasumallee aangaa'ota isaanii baatii lama gidduutti bal'eessinaa jechuudhaani ji'a waxabajjii kana keessa deengada jechuudhaan dubbatanii turani. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa akkamiirra jira maalirra jira kan jedhamu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumallee xiqqoo ishee dhimma dhukkuba ammaa Maarii Jaldeessaa jedhamuudhaani Itoophiyaa seenee Itoophiyaa keessaa Oromiyaa leen seenee uummata fixaatti jiruu fi dhimma kanarratti immoo mootummaa Itoophiyaa maal gochaatti jira akka mootummaatti erga mootummaadha ofiin jedheeti akkasumallee qaamni dhimmi ilaallatu irratti hojjechaa jira. Dhukkubni kun gara lubbuu baasuutti inni nama deemsisamoo hin deebisu kan jedhamu gabaabsanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti na waliin tura jechuudhaan barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan yeroo darbe keessaa giddugaleessarraa fi akkasuma bakkoota adda addaati kanneen kaleessa murni biltsiginnaa akka isaan basaasummaadhaaf gara dirree leenjii waraanaa akka isaan seenan gochiisee fi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin achi keessa turan. Garuu yeroo darbe keessaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf irratti hojjechaa turani burjaajii uummata Oromoo gidduuttis ta'ee waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumaa turani. Sun sagaleedhaa hojii ragaa qabatamaadhaan keessaa fa'aalaan kan isaan hojjechaa turani irra gaamuudhaa fi qaruuxeen waraana bilisummaa Oromoo egaa irratti hojjechuudhaan isaan saaxile kaayyoo isaanii hirkaa fashaleessee turuun ni yaadatamaa egaa sana hordofuudhaan bahanii tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo yeroodhaan atattamaan irra gahee irratti fudhaterraa dandamachuu dadhabuun gara mooraa biltsiginnaatti harka kennatanii turani. Erga achitti harka kennatanillee wantoota adda addaa uumaa turuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. Sana hordofuudhaan yerootti sana namoonni baay'een burjaaja'eetu ture. Akkasumallee immoo akka waan isaan dhiibamaniitti qabsoo keessaa dhiibamaniitti illee dubbatamaa ture. Sana qofaa miti egaa akeekiif kaayyoon isaanii maal kan jedhu yerootti dubbatamaa turetti illee namoota dhugaa jirtu dubbatanitti dhagaan darbatamaa ture. Garuu dhugaan isaa bahee dhiibee egaa as bahaatti jira jechuudha. Sana waliin ilaalla. Mee jalqabarraa nan ka'a kaleessa yeroo isaan galan yeroo isaan mooraa qabsoo keessatti burjaajii sana uuman yeroo isaan diigumsa irratti hojjechaa turan
maaltu jedhamaa ture erga isaan galanii yeroo akka galaniini wanti isaan yaadanii galan wanti isaan ergamanii ittiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf diina waliin hiriiran sun isaaniif guuteera moo hin guunne faayidaan isaanii mirkanaa galma geeraaf moo galma geenyee fi kan jedhamu yeroo darbira yeroo sana atattamaan akka namoonni jalqabarratti namoota gara namoota 7 ol 11 akka sidhamanii turanii sanarraalleen akkasumalleen kanneen kan akka dhaabbata maal jedhama yakkamaa dhaabbataa tokkotti ilaalamaatu turanii shakkiin isaan keessa ture akkuma galaniini dirqamatti akka bobba'an akkuma galaniini akkaataa isaanii itti akkuma galaniini akkaataa isaanii itti bobba'anii uummata Oromoo jilgeenfachiisanii fi waraana bilisummaa Oromoo lolan irrattidha malee akka jedhame sana mana gamoo kennanii fi keessa jiraachisuu hin turre jechuudha. Sana yeroo dubbachaa turretti akka gantuutti yeroo beektonnis ta'ee qareeyyiin qeerroof qarreen akkasumallee warreen qarootti fagootti argan qareeyyiin Oromoo yeroo isaan dubbachaa turanii warroonni kaan sobduu maaloo jechuudhaan dhagaa darbachaa turanii jechuudha. Garuu har'a dhiibee as bahee dhugaan bahee jira. Mee erga qabsoo sabaa gananii galaniiti maaltu isaan mudate kan jedhamaa ture akkuma dubbachaa turre inumaayyuu immoo tuffannee itti dhiisnee dhugaan jirtu lafa jira jechuudha. Dhugaan jirtu ofuma isaatiin dhiibee dubbate jechuudha. Si galte dhugaa afaan qabdu funyaaniin dubbatanii jedhan isa akkasiiti jechuudha si galee. Namni dhiiga ilmaan Oromootiin taphate namni dhiiga ilmaan Oromootti qosee hin milkaa'u yeroo jedhamu soba fakkaata garuu dhugaatti hin milkaa'u jechuudha. Hin milkaa'u namni daba hojjetu namni dhiiga uummata Oromootti qosu hin milkaa'u jechuudha. Gaa wanti ni ara dhufee fi obbo Jawaar Mohammad gamaa fuula miidiyaa hawaasa isaaniirratti waan maxxansa tokko argeetanii waan kaleessa immoo jechaa turre itti arrabsamaa turree fi akkas dhugaatti fudhatamaan turre tokko immoo yaadadhiitan dhufe jechuudha. Egaa warreen biyya gara harka kennatanii gara mootummaatti galanii gama loltoota 1752 godinoota garaagaraa keessaa harka kennachuu isaanii akka qaama bulchiinsaa biltsiginaa keessaa adda baafatee himee jechuudha. Sananii beekna nutis yeroo isaan ganaatti turanii jalqabas immoo uummataaf loluu dhufan osoo hin taane isaan basaasummaadhaaf dhufanii hojiin isaanii sun milkaa'uu fi didee gaafa milkaa'uu fi diduu deebi'anii jechuudha. Gaafa deebi'an immoo hojii isaan silayyuu ergamanii bahanii fi milkoofne waan ta'eef tarkaanfii irratti fudhate kun waan nama ajaa'ibullee miti. Egaa isaan keessaa namoonni 343 mana murtiitti itti muramuudhaan egaa waggaa 6 hanga umurii guutuutti hidhaan kanneen itti murtaa'edha jedhamuun ibsame. Yeroo dubbannu namni namarraa fudhatu hin jiru jechuudha. Ammallee namni dhiiga uummata Oromootiin qoosu hin milkaa'u jechuu barbaanna. Egaa isaan keessaa namoonni 13 dhiyeenya gara kalcheellee Ambootti dabarfamanii kan jedhudha. Akkasumallee namoonni 2 reebicha san qalleetti irratti raawwatameen lubbuu yoo darbanii 2 ammoo miidhaan guddaan irratti raawwachuudhaa fi inumaayyuu mana murtiitti dhiyaachuu akka hin dandeenyedha jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessaa jechuudha. Dhugaa qabattee yoo duute du'a seenaa qabu yoo duute sin nukkubu sin gaddisiisu jechuun haqa qabda. Haqa irratti yoo duute amma kan warra kana maal jedhama kaleessa waraana bilisummaa Oromoo isa haqaan falmatu maqaa xureessuudhaaf yakkuudhaaf qabsoo uummatichaa diiguudhaaf wanta sana hojjechaa turanii kan jedhamee kan ibsamu hin turre jechuudha. Miti dhugaa dubbachuudhaaf uummata burjaajessuuf akkaataa isaanitti hidhatanii ka'an.
Garuu immoo akkuma gantuun jirtu haqa qabeessas kan haqaaf falmatus kan dhugaadhaaf falmatus jira. Akkuma laafaan jiru jabaan jira. Hundumti keenya iyyuu akka quba harka keenyaa kana wal cacaallaa jechuudha sii galte. Garuu dhugaan aga fedhi miidhamu, dhugaan aga fedhi waan fedhi ta'u badee hin badu. Dhugaa kee qabattee deemta taanaan yoomillee ni milkoofta. Haga garuu dhugaa dabsiteetti yeroodhaaf gammadaa ta'uu dandeessa malee abadan gammadaa taate jiraachuu hin dandeessu. Sii galee. Har'a garuu shira isaan uummata Oromoo irratti fi qabsoo bilisummaa uummata Oromoo irratti dalagantu as deebi'ee isaan nyaachaatti jira jechuudha. Bar loltuun tokko marfata irratti addabaabee yookiin marfata Amboo irrattidha kan ajjeesan warra harka kennatti galee keessaa. Eenyu kan ajjeese? Loltuu Biltsiginnaa. Warroota galan keessaa yeroo sana maal jechaa turre nutis namoota galan keessaa warrootuma suufii uffatanii fuuldura qabaa turan irraan kan hafe warri kaan mana hidhaa jiru. Waan nyaatan dhabanii rakkachaa jiru. Kun ijoollee waan nyaannu dhabnee rakkachaa jirra jedhanii nutti barreessaa jiru. Yeroo jennee dubbachaa turre sobaa jettan. Har'oo maal jettu? Dhimmi laallatoo dubbateera ni beeku dubbateera jechuudha. Har'oo maal jettu laata? Egaa namoota 51 fi ramaddiin hojii kennamee fi waajjiraalee nageenyaa naannoo fi godinaalee keessatti faca'anii akka jirantu dubbatamee jechuudha. Egaa warroonni kun Niqiluu fa'i, Shurrubbee fa'i warruma sanadha jechuudha. Haa ta'u malee isaaniif iyyuu fooqiin hin kennamneef fooqii miti kan kennameef argitanii. Isaaniyyuu ergamarra jiru jechuudha. Ergamarra jiru jechuudha. Garuu atu beekaniiti saba ofiitiif ergamuutu caala ture sii galee. Ilma sabaati, intala sabaati ofiin jette taanaan saba keetiif jiraachuu. Yoo saba keetiif jiraatin maqaadhaaf an akkas jettee maqaan barri maaliin ta'u jedhan. Hojii waan bakka hundumaatti ilma sabaa yookiin intala sabaa ta'uu kee kan si ibsu kan ati ofii ofiin osoo hin taane hojii ofii keetiif hojjettudha jechuudha. Cichoomina ati qabduu fi of kenniinsa ati saba keetiif kennitee hojjettudha jechuudha. Kan kaabbaa ulfinaa sitti uwwisus, kan waaroo salphinaa sitti uwwisus hojii keetii jechuudha sii galee. Egaa kana qofa osoo hin taane warreen hafan immoo leenjii haaromsaan erga kennameetiin booda maallaqni 90,990 jechuudha. Karaa komishinii deebisanii dhaabuu ramadamee fi gara maatiitti akka deebi'an godhame. Garuu maallaqni suni gara baankii Siinqeetti dabarfameera waan ta'eef namoonni sun iyyuu baafataniitti nanti jechuu hin dandeenye. So maal gowwoomsaadha. Biltsiginnaan sakamiintu maallaqa sakamiin qabdiitu amma garaa jabaattee 90,990 kenniti. 90,990 sana ramaddi jechuu gooti. Bar uummata saamaatti jira bara Abiyyi Ahmed bara loltoota saamuu uummatatti bobbaasuudhaan qote bulaadhaa fi waan nama waan nyaatee bulee hin qabne nama qoraan falaxee gurguru nama qoraan coree gurguru nama uffata dubartii haadhayyeessaa uffata miicitee qoraan falaxee biddeen daattee ilmaan ishee jiraachistu sabbata see hiikeeti barkan inni hiraarsee jiraachaatti jiru. Maallaqa isa kamiin fide? Gowwaa si duubaan bowwaa jedhan jechuun isa akkasiiti. Kan biraan waan nama dhibu keessaa ijoolleen amma galan kun waan tokko laalu hunduma isaa keessaa waan na ajaa'ibe keessaa warra amma galan kana maal jechaa turan? Waraanni bilisummaa Oromoo warra haqaan qabsaa'u maqaa xureessuudhaaf diina caalaa isaanis diinuma waan ta'e maal jechaa turanii akka inni saamaa jiru akka inni maal ta'etti akka inni yakka dalagaa jiru odeessaa turan. Har'a garuu dhugaa baasuu saamtuun isaan ta'uu mul'isee jechuudha. Har'a warra galan keessaa warra kosii akka kosiitti laal namoota 51 sanarraan kan hafe warra kaan akka kosiittidha kan isaan antini ta'an waan ta'eedhaa fi kosii immoo xarabdeetu gattaa bakka waan faayidaan qabu faayidaa maalii qaba. Kosiin illee kan gubatuuf kan maasii keessatti gatamee xaa'oo ta'uu fi kan xaa'oo hin taane faatillee hin jiraan bar
kan hin fayyaduuf kan hin fayyadu kosiin illee bakka itti fayyadu qaba beektu inni kana garuu baay'isawee kosii gaafa hartanii isa fayyadu maasii keessatti yookaan gattan taatanii xaawoo ta'aa jechuudha sunumtiyyuu kan hin fayyadne garuu hin fayyadu maal fayyada soo kanaafiyyuu walitti antini tadhamee hin awwaalamaa yookiin ni gubataa jechuudha gubatee illee daaraansaa faayidaa tokko hin qabu waan ta'eedhaaf jarri kun kana ta'an soo maal gochuu jalqabanii inni kaan gara bosonaatti kan deebi'ee jira beeku garuu akka inni jedhetti warqaan gara bosonaatti deebi'anii kan garuu wal ijaaranii saamicha irratti bobba'anii jiru kaleessas kan saamaa ture isaanii har'a qofaami kaleessa yeroo maqaa waraana bilisummaa oromootiin dirree keessa turanii maqaa ofii isaaniitti saamaadhatu ofii isaaniitti ajjeesaadhatu waraana bilisummaa oromoo isa haqaaf qabsaa'u maqaa balleessaa turanii jechuudha garuu dhugaa kana namni ofitti ni fudhachuu hin danda'u sigalee yeroo tokko waan beennu tokko yeroo accept goone fudhachuu dinnu beekaa jiramini waan akkasii garuu by the way of sobuu dhabar nama sobuu sun taan yookiin of sobdanii jechuudha sigalee kaleessas kan saamaa ture isaanii har'as kan saamutatti bobba'ee isaanii jechuudha akkasuma dhumni gantuu kanumaa jechuudha sigaltee dhumni gantuu kanumaa jechuudha yaa soo giddaa ofi jettu mi'aayi anaa jettu bushaa jennaan dinnaan iyyallaan si busaa jedhan namichichi egaa walumaa galatti murni biltsiginnaa yookiin immoo hoggansi bulchiinsaa biltsiginnaa koloneel Abiyyi Ahmedii fi dabballoonni isaanii kaadroonnii fi walumaa galatti ergamtoonni isaanii har'a qawwee hiikanii nu waliin araaraman araara isa kamiin wajjin hin taa'u araara isa kamidha eenyu jedhanii isaa wajjin araara taa'u Abiyyi Ahmed eenyudha eenyu diktaator kana wajjin eenyu taa'ee haasa'a maal godhanii wajjin hin haasa'u qabsaa'u qaroon qabsaa'atti jirti inni bar qabsoo aangoo irra jiru qabsaa'ii miti kan fide yookiin immoo seeraa muudameeti miti kan achirra taa'e dhiigaaf fi lafee lubbuu uummata oromoof qeerroof qarree oromootiin achirratti tolba'e achirraa akkasumatti hin bu'aa jechuudha utuu nagaa barbaadee kaleessa ture kaleessa bakka qaamni sadaffaan hin jirretti akka nagaa hin barbaanne ragaa ofitti ba'ee jira jechuudha walumaa galatti 2018 irraa kaasee waraanota galchaa turanis maal akka isaan gochaa turan beekamaa gowwaan hin jiru hangaraattis maal akka ture hin beekamaa warra bobbaafatan iyyuu maal akka isaan gochaa jiran beekamaa walumaa galatti namni isaanii wajjin nagaa ta'u hin jiru haa ta'u iyyuu malee egaa isaan kana jechaa jiru irbaata addunyaachudha uummatni oromoo inuma bilisooma dhiiga ilmaan isaatiin inuma bilisooma Abiyyi Ahmed inuma bu'aa biltsiginnaan inuma faca'aa inuma battanama inuma bubbeetti tol kennama oromoo inuma bilisooma jechuudha kan namni biraan anis warra gale keessaati jechuudhaan barreessee fi namoota 51 hojiitti ramadaman keessaayyuu warruma 51 sana keessaayyuu jechuudha hedduun isaanii akka hojii dhaabanii hojiirra ari'amanii jiran itti haasa'ee jechuudha warri galan wanti na ajaa'iba tokko manni kaanii dirqamanii akka saamichatti seenanii fi lalla qabsoo sabaa kan gargaaru saba qabsoo sabaa dhiisee sabarratti duuluu galee ofuma isaatii immoo waan nyaate dirqamne qabsootti seenne jedhe dirqamee qabsoo maalti seenne hojii isaa dirqamne saamichatti seene jedhe hojii isaa seensisi qorree yookiin sigaaraa nama kadhannee xuunnaa qorree kaleessa garuu uummanni oromoo qabsoo koo galmaan naa ga'u jedhee utuu isaan saamicha irratti geggeessanii isaan waan meeqarratti geggeessanii isaan silumayyuu diinatti ergate biltsiginnaatti ergate waan ta'eedhaa fi kaayyoo biltsiginnaa galmaan ga'uuf jechatuma isaan dirqamsiisanii dhuguma ijoolleen kun naa lolti jedhee sabbata isaa itti hiikkachaa ture jechuudha. Hin jiru kaadha. Hin jiru. Maaliif? Ofii keessanii akka soggootan. Nama na ajaa'ibu jechuu barbaadetu walumaa galatti ana na ajaa'ibu. Maaltu naan gahe? Maaltu naan gahe? Nama gaddisiisu keessaa dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin Oromoo jabduudha.
obboloota see gudeedamuuf hin gadditi, obboloota see ajjeefamuuf ni gadditi, haadha see dararamtuuf ni gadditi. Kanaafiyyuu dantaadhaaf irraafamtu, dantaadhaan hin bitamtu. Dandeessu waan dandeessuun waan saba koo ni fayyada jettee itti amantee gooti. Dadhabdu immoo afaan see qabattee jiraatti turti si galee akkasiin beekaan dubartii. Garuu amma warra galee keessaa dubartoonni 11 kanneen hidhamanii amma murtoon itti murtaa'e jajanga waggaa janga umrii guutuutti murtaa'e keessaati. Walumaa galatti waan nama ajaa'ibuu fi nama gaddisiisnes keessa ani dubartiin an akka salphaatti bitamtus natti hin fakkaatu. Bitamtu maaliif tokkoffaa haadha seetu gidirfamaatti jira, obboleetti ishee gudeedamaatti jira, obboleetti ishee ajjeefamaatti jira, haadha seetu ajjeefamaatti jira, obbolaa seetu akka horiitti qalamaatti jira waan ta'eedhaaf garaan dubartii immoo utuu kana ilaalu callisee dantaadhaaf waan bololu natti hin fakkaatu ani akka kootti jedhu. Garuu warri bololanii galan har'a sadarkaa maalirra jiru yookaan jedhamu ta'e warroota murteen ja'a hanga umrii guutuutti murtaa'e keessaa 11 dubartoota ta'uu gaafan akkasitiin himamu waan abbaan filateedha waan ta'eef hedduus nama ajaa'ibu nama gaddisiisu jechuu barbaadeeti. Maaliif bar niqiluunfaan gaafa galan ijoollee meeqa fixan achitti ijoollee meeqa rashanan nduutu itti aanaquuti rasaasicha sana wayyoo har'a galuu argitee way jireenya mataa isheetii illee hin jiraanne way qabsoo sabaa sana galmaan hin geenye har'a midhaan muka muka taate akkasittiin hidhamuu dararamuun agumatti sammuu hojjisiisteedha wanti hundumtiyyuu si galee. Egaa walumaa galatti namni haqa Oromoo dabse yoomiyyuu galma ga'ees hin beeku jechuudha. Akkuma jalqabatti yaasoo giddaa ofii jettu mi'aayii anaaf jettu bushaayii jedhe sana arras taa'ee bor gantuun jiraachuu dandeessi, shirtuun jiraachuu dandeessi. Ati garuu kan of beektu, ati garuu kan eenyummaan keessatti dhaga'amu haqa keetiif falmadhu. Kosii walitti sassaabamee wajjiniin deemee gufuu ta'urra nama 10 taatanii yoo deemtaniif sana galmaan ga'uu dandeessu waan ta'eedhaaf jechuudha. Si galee hundumtiyyuu kan qabsoo sabaa gane, hundumtiyyuu kan saba isaa gane, keessattuu murna Abiyyi Ahmed jalatti utuu Oromoon akkas taatti jiru kan gane yoomillee milkaa'es hin beeku, milkaa'uufis hin jiru jechuudha. Kana kanumaan hin dhaaba. Walumaa galatti gaa akkasuma dhugaa namayyuu hin dhokatinii haqni uummata Oromoo, haqni waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwatame waliin irbuu seenanii irbuun erbeen turre garuu isaan biratti erbee ta'ee qareeyyii Oromoo meeqa kan galaafatan har'allee akka harcaatuun hin dhibamtu jechuudha. Kanneen qabsaa'ota fakkaataniin jireenya har'allee tarii jiraachuu danda'u. Warra akkasiis kanumas eeggata. Dandeessan shira keessan irraa of eeggachuudha. Qabsootti jabaachuudha. Kanumaan jedha. Inni biraanii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, obbo Biraanuu Juulaa tibbana maal jedhanii hin gadda jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo persentii 90 bal'eessinee jirra. Sila saalfiin qabu kaa saalfachuun hin jiruuti sila seena saalfii wanti jedhamu badee jira. Waraana bilisummaa Oromoo persentii 90 bal'eessinee jirra. Iseen haftee baqarra dhokarra jirti, dhokattee jirti. Isaaniif kanaafii fi akkasumallee hooggantoota waraanaa isaaniitiin wajjiniin wal qabatee
walumaa galatti baatii lama gidduutti balleessina jedheen balleessina way zandiroole balleessina jedhe rabbi na kufalchiises waggaa 8 guutuu balleessaadhuma yoo nageessan gootummaa keessan isa argi yeroo tokko beektu salphina waaroo salphinaa keessa jirtan sana accept godhatanii keessaa ba'uuf yaaluu keessaa ba'uu gaafa dadhabdanii sobdanii of jajjabeessuu tokko beektu waan akkasii isaan mudatee jira walumaa galatti murna biltsiginna. Obbo Biraanuu Juulaa gidduu kana jechuudha. Waxabajjii kana keessaa waraana bilisummaa Oromoo persentii 90 balleessinee jirra. Warri hafe dhokannaarra jiru. Walumaa galatti baatii lamaan kana keessatti walumaa galatti hooggantoota isaanii dabalatee hunduma isaanii lafa kanarraa Oromiyaa keessaa qulqulleessinaa. Irbaata abjuu jedhan. Bara 2018 ergaan gootol kaan ol baanii ka'ee har'aawtu akkas waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti akkasiin baay'atin iyyuu balleessineerraa jedhu. Ol deebi'anii raawwatanii aarii waraanni bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu gaafa dadhaban uummatatti baatu. Uummanni dhumuu dide. Asiin jedhan achiin jedhan ta'uu fidide jechuudha. Har'allee ni sobdu. Yeroo tokko fa'aa sheemiin akkamitti nama hin qabatu nama saalfachiisu. Ani kun bakka isaa bu'een saalfadha fa'i. Maaliif yoo jettanii waan isin zaayibu keessatti yeroo isaan akka jechaadha keessattuu gidduu kana akkuma gabaasaa miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun arraasni biyyoolessa Oromiyaa gabaasaatti jiru yeroo irraa gara yerootti tarkaanfilee ragaadhaan ni agarsiisaa jiru ifadhaa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessaa mooraa isaanii keessatti iyyuu goolamiinsa guddaatu jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaarraa yoo xiqqaate guyyaarraa golee Oromiyaa hunda keessatti yoo xiqqaate waraana dhibbootaan lakkaaman irraa ajjeesaa irraa madeessaadhatiyyuu meeshaalee waraanaa irraa hiikaa kan harkaan booji'aa jira jechuudha. Akkasuma immoo burjaajiin mooraa sana keessatti mooraa biltsiginnaa keessatti uumamuudhaan walitti dhukaasanii walii isaaniiyyuu ajjeesaa madeessaa wal hidhaa jiru jechuudha. Kun maalirraa dhufe? Jabina waraana bilisummaa Oromoo irraa dhufe bar. Akkamittiin dagattan obbo Biraanuu? Hin yaaddani? Maal amma kana sobuun? Ndee gabaan isinirraa bitaa ammoo waanuma gabaan isinirraa bittotu immoo jedhattanis ni wayyu. Kanaafaa amma gabaan danda'e gabaan tole jedhee isinirraa bitaa. Dhiisaa jireenya qaaleensa jireenyaa kanan gurguradhaa jettanii ofumaan rakkatina waan gabaan bittulleetu gurgurattanis ni wayya. Maaliif kan gabaan bitaa jirtu lafa jira dhugaan jirtu waan ta'eedhaaf amma gabaan ammaa kun isa dhugaa bita malee sobaan bitu jechuudha. Propagandaan keessan baay'ee dadhabaa ta'eera amma. Kanuma waxabajjii 17 bara 2025 isin dhageessisamee sakaanii yunnan nuti sakaan dudduuba deebi'aati dhaqa. Please namoonni baay'een warroonni haasaa Maarshaal Biraanuu Juulaa fa'aa dhaggeeffattanii deema arraasa sordofa wal bira qabdee dhugaa jirtu ni argattuuti jechuudha. Mee kan waxabajjii 17 bara 2025 godina kibba lixa shaggar aanaa Sooddo Daaccii ganda Bacaqqee jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii Koloneel Abiyyi Ahmed kan Maarshaal Biraanuu Juulaatiin hoogganamu irratti raawwate tokko si dhageessisa. Galatti waxabajjii 17 tarkaanfii irratti fudhateeni egaa tiksitoota isaanii tiksitoota Koloneel Abiyyi Ahmed jechuudha. 51 ajjeesee 70 ol madeessuun 2 harkaan qabate jechuudha. Gama meeshaa waraanaatiin qawwee akaamaa 35 hidhannoo guutuu waliin PKM tokko bireenii PKM tokko rasaasa jororoo guutuu wajjin jororoo guutuu jechuun 800 kan of keessaa qabu wajjin akkasumallee hidhannooleedhaa fi galaa adda addaa irraa hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi galcha. Isa kamireen isaan balleessan kun bar funyaan Finfinnee jalala funyaan Finfinnee jalaa jechuudha. Isinii galtee itti fufuudhaan waxabajjiidhuma 17 jechuudha.
ganama obboroodhaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Najjoo ganda Jaabootti tarkaanfii boonsaa irratti fudhatee jira. Tarkaanfii kanaanii egaa loltoota koloneel Abiyyi irraa qawwee akaamaa 35 meeshaalee booddeetti hafaa 5 snaayipera tokko yoo irraa hiikkatu diinota immoo loltoota isaa immoo 40 ol ajjeesuun 20 madeessee 14 kan qabatee jira jechuudha. Argitanii? Waraanni bilisummaa Oromoo hojiitti jira malee walirratti hin jiru. Garuu yoo gabaasni baasita dinagdeen keessan kufee jira miti boqoraan. Dinagdeen keessan kufee jira waan ta'eef tarii yoo gurguratan maybe isinirraa bituu danda'u. Yoo gabaasni baasita yoo dinagdee galisniif galcha ta'e ittiin hojjechuu dandeessu. Walumaa galatti akkasiin isiniin jira 16 illeen jechuun waxabajjii 16 bara 2025 illeen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee godina Baashaggar aanaa warra jaarsaa keessatti tarkaanfii fudhateen du'aaf madoon adabeetu jira. Egaa tarkaanfii kanaan loltoota koloneel Abiyyi Ahmed kan egaa obbo Maarshaal Biraanuu Juulaa hoogganan 15 ajjeese 8 ammoo madoo dandammii hin qabne madeesseetu jira jechuudha. Egaa kun hundumtu kana qofaa miti ga'anii just fumaatini see kana qabadhee dhufe malee akkuma fakkeenyaa tokkotti bakkuma isaanii tokko sheemii dhumti tokko na qabatee dhumalaa jiramti. Sheemii dhumti tokko na qabatee dhumanii seema kana akkuma yaadachiisaatti dubbachuudhaaf dhufe malee waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaatti Oromiyaa golee Oromiyaa hunda isaa keessatti waraana koloneel Abiyyi Ahmed bobbaase kan Maarshaal Biraanuu Juulaa fa'iin hoogganamu sana Haayiluu Gonfaa fa'iin hoogganamu sana daaraa botoroo gochaatti jira jechuudha. Waraana isa kamiin balleessitarree abjuutti jirtu isinii balleessuuf yaadina sammuma keessan kitti yaadina moo tarii isa raftanii abjuudhaan abjuuttan jechaatti jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo mubadu maaliifi isinii dhiiga uummata Oromoo dhangalaasaa jirtu. Isinii uummata Oromoo saamaatti jirtu. Isinii uummata Oromoo irratti sirna daguuggaa sanyii hojjechaatti jirtu. Isinii lafa uummata Oromoo qoqqoodanii gurguratanitti fayyadamuudhaaf Oromoo sanyii eenyummaa isaa bal'eessuudhaaf hojjechaatti jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waaroo salphinaa saba isaa Oromoo irraa kaasee Oromoo bilisoomsuuf Oromiyaa walaboomsuuf lafa abbaa isaatti abbummaa isaa mirkaneessuu fi mirga saba isaa kabachiisuuftu qabsaatti jira jechuudha. Kanaafiyyuu kan badu eenyudha? Abbaa haqaati moo abbaa dharaati? Abbaa haqaa moo abbaa raqaatu bada? Kan badu raqa malee haqa miti jechuudha. Yoomillee taanaan. Kanaaf abjuudha gabaan isinirraan bitattu jechuudhumaafini jedhee kan kabajamtoota daawwattoota Hawwii Show kana xiqqoodhuma isheerraa si yaadachiisuudhaaf haasaan isaanis na ajaa'ibee warri ganes gantuun dhumni ishee maal akka ta'u hololtuu sobduun kan biyya saamtu kan gantuun saamtuun dhumni ishee maal akka ta'u numa wal yaadachiisna kaleessas akkas ture jechuudhumaaf ni dhufe. Egaa xumura irratti waan inni dubbachuu barbaade dhukkuba amma Finfinnee dabalatee naannolee biyyattii 6 keessatti mul'atanii jiranii dhibee maariyyee jaldeessaa jedhamuudhaan amma faca'ee jiru ilaalchise. Egaa uummanni keenya of eeggannoo akka godhu dhaamuu barbaadeetanii yeroo ammaa kan dhukkubni suni akka salphaatti daddarbuu danda'a. Dhibee fayyamuu danda'u ta'us garuu hanga ammaatti qaamni dhimmi isaa ilaallatu beeksisa baasellee hin argine.
talaalliin illee baay'inaan kennamaatti hin jiru. Kanaafiyyuu dhibeen kun immoo hanga lubbuu baasutti deema waan ta'eedhaa fi uummanni keenya bakka jirtanitti akka of eeggattan dhibee kanarraa. Dhibeen kun nama qabeellee yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Egaa kanaafiyyuu namoonni akka irraa of eeggattanii jechuudhuman dhaammachuu barbaada. Of eeggannoon barbaachisu egaa qulqullina keessan eeggachuu yoo nama dhukkubni kun qabe yoo jiraate nama sanaa wajjiniin afuraan darbuus danda'a waan ta'eedhaaf waliin nyaachuu wantoota akkasiitiin darba waan ta'eedhaaf akka of eeggattanii fi namni tokko yoo dhibee kanaan kan qabame ta'ee yoo irratti argame atattamaan mana yaalaa geessuudhaan walii keessan akka baraartan dhaamsa kiyyan dhaammadha. Egaa balaa dhukkubaarraa rabbii isin haa eegu, hunduma keenya iyyuu haa eegu. Kanaafiyyuu dhibeen kun akka isin mudateen yaala barbaachisu akka argattanii warreen isin hin qaqqabin qulqullina keessan akka eeggattanii fi of eeggannoo jabaa akka gootan jechuun barbaada jechuudha. Egaa hordoftoota Hawwii Show hanga ammaatti kan isin waliin ture kana fakkaata. Qeeqaa qabdan yaada qabdan naaf qooda YouTube kiyya subscribe gochuudhaan eegala. Gara fuulduraatti wantoota barbaachisuu fi natti fakkaate qabadhee isiniif dhiyaadha. Ulfaadhaa galatoomaa kanneen hanga ammaatti na waliin turtan galanni keessan guddaadha isiniin jecha. Egaa qophiin koo kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo biraatiin qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.